Jarri atiidho guurte isaan dawaa Itoophiyaati. Jawaariif Baqqalaa, Hidhaadhaa Nuyaasii, Shamsuddiinii fi Gammachuu. Taa'ee jennaan didde. Taa'ee jennaan didde haasawa keenya tuffattee akka nama hin dhageenye gurra kee cufattee Taa'ee jennaan diddee haasawa keenya tuffattee akka nama hin dhageenye gurra kee cufattee bineensa nutti taatee kalloo namaa uffattee gaafa si kadhatan hin ta'u jettee diddee rakkoo hamtuu seentee biyyarrallee fiddee hayyoota tuffattee kaan hidhaadha guurtee karaa kootu sirriidha karaa kee filattee natti hin dubbatina afaan narraa qabadhaa isinirraan beekan karaa koo filadhaa jettee otoo deemtuu boolla keessa buutee badiin ta'e daangaa dabarraan addunyaan si huute saalfii takka malee Afrikaanaaf dirmadda jettee maaliif boochaa imimmaan harcaaftee dawaan Itoophiyaadhaa man hidhaa jiranii isaan hidhaa baasii dhukkuba isiidhaa isaanuu ni yaalanii. Dhukkubni ati baaftee dhukkuba akkana summii gandummaadhaa sabummaaf tokkummaa isaantu yaalaatii isaan hidhaa baasi Jawaariif Baqqalaa Abdii fi Gammachuu barataaf daldalaa isaan firraa fageessitee wallaalaa kaaftee aangoodhatti bobbaafte. Mee akkam taataa goda seentuu dhabdee maaliif nu waywaattaa gaafa duraa sanuu duudamaaf nutti galte lakkii dhiisi lakkii sirrii miti jenii si gorsinaan doktaraaf barataa barsiisaaf barataan beektootaaf doktarri isaan si gorsinaan sammuu koo hayyootaaf beektoonni hedduu si kadhannaan isin wallaaltota narraa usaa jettee ifirraachi diibdee silaa warra biyya bulchan aangoodhaaf jettee ifirraa fageessite aangoo narraa fudhataniif moggatte achi diibdee biyya jaarra jettee madammarii kaaftee tokko tahaadhaan lafaanutti kaate warra dura du'ee siida haaromsite kaanis kaaftee isa waraanaan eessifte gama tokko gortee ummata walii kaaftee akka wal nyaatanii wal jibban taasifte gaafa dura si kadhatan osoo toli jettee hayyootaaf doktora biyyaaf isaantu taha. Silaa siyaasaa wallaaltee akkanatti hin jaamtu maashoontee gaaza fixxee haganatti hin dhaamtu silaa isaan hidhaa keessee eessaan biyya jaarta humaa siif hin dabru bilaashuma xaartaa. Dhamaatee maraattee oliif gadi joortee akka taatu dhabdee qeerroo gubbaa baatee mataadhaan galdabdee ummata maraachitee namaaf sa'a wallaaltee oliif gadi fiiddee ganda soddaa galtee mataa keenya nyaatte ganda soddaa galtee mataa keenya nyaatte halkaniif guyyaadhaas addumaanuu wallaaltee Oromoof nafxanyaa tokkollee wallaaltee halkaniif guyyaallee mataa keenya nyaatte hayyoota keenya qabdee hacaaluu hajjeeftee kaan hidhaadha darbitee eessaan si milkooti bilaashuma taartaa mataa keenyaas nyaattee maqaa Oromoos nyaattee Oromoodhaan nama fixaan maqaa keenya balleessite ati sanyii teenyaa miti bakka irraa dhufte nutuu sin barreeti ka'ii baqadhuuti biyya teeti galii nuti sin barbaannuuti ka'ii biyya teeti galii nuti sin barbaannuuti.
Oromoon sabboonummaan ni miti jetteeti aangoo ta'e qabattee karaa kee qabattee sammuu teetiin baatee uummata keenya nyaattee Jawaariif Baqqalaa Shamshuddiinii fi Gammachuu hidhaadha gagguurtee eessaan siif milkaawa. Eessaan siif milkaawa. Namni Oromoo gane durayyuu milkaa'u teetanan ilaalla rabbiin siif haa laatu akka hojii keetii rabbiin siif haa laatu maqaa keenyaas nyaatte garaa dachitti rabbiin si haa fudhatu dhaba mi'atiiti yaa Abiyyi Ahmad yaa hamataa nu hore rabbiin ni dandahaati. Dhadhaa daaraa bu'e rabbiin si haa godhu hayyoota keenyaas nyaattee maqaa keenyaas balleessitee hidhaadha gagguurte jara hidhaa yaasi gaafa si milkaawaati waggaa 7 miti 70 bulchitaa isaan hidhaadhaanuu baasi ija Oromooti jarri isaan hidhaadhaanuu baasi dhaamsi kiyyaas si dhaqqabaa yoo gurra keetiin dhageesse waa'ee Oromoodhaa sirritti jabeessii yaadi isaan dawaa Itoophiyaati jarri ati hidha guurte. Jarri ati hidha guurte isaan dawaa Itoophiyaati. Jawaariif Baqqalaa hidhaadhaanuu yaasi Shamshuddiinii fi Gammachuu hidhaadhaanuu gabbaasi gaafa san milkooytaa asumaan dhaamsa kiyyoo si dhaqqabe Abiyyi amma akka maxaa qoraa dhageessiin jaa walaloo meeraatti isin dabarsinaa isa waliin dhaggeeffame. Taa'ee jennaan didde. Taa'ee jennaan diddee haasawaa keenya tuffattee akka nama hin dhageenye gurra kee cufattee bineensa nutti taatee kalloo namaa uffattee gaafa si kadhatan hin taa'u jettee diddee rakkoo hamtuu seentee biyyarallee fiddee hayyoota tuffattee kaan hidhatti guurtee karaa kootu sirriidhaan karaa kee filattee natti hin dubbatina afaan irraa qabadhaa isinirraa naatu beeka karaa koo filadhaa jettee utuu deemtuu boolla keessa buutee baniitti daagaa dabarraan addunyaan si fuutee saalfii takka malee Afrikaan abdirmadhaa jettee maaliif nutti bocha imimmaan harcaaftee dawaan Itoophiyaadhaa mana hidhaa jiranii isaan hidhaa baasi dhukkuba isiin yaalanii dhukkuba ati buufte dhukkuba akkaan summii gandummaaf sabummaa tokko nyaadhu tokko dhumii isaantu yaala dhukkuba Jawaariif Baqqalaa Abdii fi Gammachuu barataa fi daldalaa. Isaan firraa fageessitee wallaalaan kaattaa amma boolla buute gaamee akkam taata gosa seentu dhabdee maaf nutti hoywaatta gaafa duraa sana duudamaa nutti galta. Lakkii dhiisi sirrii miti jedhanii si gorsanii hayyoonni beektonni hedduu si kadhatanii isa wallaaltota usaa jettee isaan doomsitee warra wallaaltota aangoo itti kannitee aangoomsitee jara silaa biyya bulchan ofirra achi dhiibdee aangoon irraa fudhataniif mogotti achi qabdee biyyaan jaara jettee madammar kaaftee tokko tahaadhaan lafaa nutti kaatee warra duraan du'e siidaa haroomsitee kaanis reefka isaa waraana eegsifte gama tokko gortee uummata walitti kaaftee akka wal nyaatanii wal jibban taasifte gaafa dura si kadhatan osoo tole jettee hayyoota doktorota biyyaa osoo ofitti qabatte silaa siyaasaas wallaaltee akkanatti hin jaamtu maashoonte gaaza fixxee hanganatti hin dhaamtu isaanidhaa keessee eessaan biyya jaarta homaasiif hin dabran bilaashuma xaarta dhamaatee maraattee oliif gadi joorta akka taatu dhabdee qarree gubbaa qaarta nama taa'een diddee waan ta'e isaa itti dhufa namni Oromoo miidhe hin turu dafee kufa taa'een si dadhabdee dhiiga miskiinaa jigsite siyaasa kee tolfachuuf hacaaluu ajjeeftee kijibaan saaxilamaaf Jawaar hidhatti darbitee sobaan addunyaa boojitee badhaasa fudhatte kijiba kee osoon barin baay'eedha jiraatte amma akkam taata gaa addunyaan sitti kaate garan godaantalaata eessa goda qotatte moo isaas bira haala mijeeffatte kijiba kee namuu baree of tuulummaa kee dhaabi yoo biyya ijaaruu feete hayyoota ofitti qabi kana ta'uu baannaan soba kee nurraa dhiisi fakka isaa hin barbaannu jara hidhaanuuf yaasi eenyuufuu hin taatu harka kee nurraa kaasi walii wal dabarte araaramnis hin jiru akka garaa keetii rabbi siif haa heeru akka garaa keetii rabbi siif haa heeru. Waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa isiniin jaa ana boonsaadhaa fi akkasumas obboleessa kiyya Meeyiraa Muhammad hedduu asumaas galateeffachuu barbaada hanga dhumaatti waan nu hordoftaniif hedduu ulfaadhaadha waan anarraa fi Meeyiraa isinitti guuteeti kan inni jiru jechuudha haga maammaatti waan waliin turtaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jaa ana obboleessa kiyya Boonsaa Hamid waan haga dhumaan nu hordoftaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jaati warreen jalqaba karaa mana khiyyaa dhuftan like share subscribe godhu hin dagatanaa isin jaa yoo waradoon kun isinitti kan tolu taate
subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'u hin irraanfatinaa isiniin jaa ogoyyuu kan beektani mallattoo diimtuu kana jalaa mul'atu kana jechuudha. Taktakkitti godhuudhaan diimaa mul'isuudhaan qabdan jechuudha. Agarumatti waan waliin tuftanii hedduu onnee raasiin galateeffanna. Yoo walaloon kun kan isinitti tole ta'e yaada bareedaa fi akkasumas qeeqa yoo qabaattan nu ibsuu ni dandeessan jechuudha. Waan yaada gama keenyaan nu jiru dabarfanneeti kan nuti jirru jechuudha. Saniifuu waan hordataniif galatoomaa isinitti barbaanna. Qeeqaaf yaada akkasumas jajjabina yoo kun kan barbaadan gama jalatti koomentii nuuf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechuudha. Qe'een isaa akkuma jiru deeggarris jira jechuudha. Yoo kan isinitti tolu ta'e karaa fuulduraatti akka isinitti fuun barbaadan yaadaa fi akkasumas haamilee nuuf jajjabeessaadha. Yoo isin cinaa dhaabbattan waan hundaanuu isin biraa kan jiru ta'a jechuudha. Haga dhumaatti waan waliin turtaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada asumaanii. Hagana isinitti dheeressu hedduun isin jaalladha ilmaan Oromoodha. Subscribe isin tuquu hin dagatinaa isiniin jaa. Subscribe hin of toggu takkallee subscribe godhuudhaan bakka diimtuu tana gattuutanii gurraachoomsuu hin dagatinaa. Laayikiis hin dagatinaa. Yoo isinitti tolee jaallattan katoota hiriyoota keessan bira akka nuuf dhaqqabuuf share nuuf godhaan isiniin jaa. Hedduun isin jaalladha. Hedduun isin kabaja. Halkan gaarii guyyaa gaarii nuuf qabadhaa isiniin jaa. Nagaa keessa nuuf jiraadhaa. Bye bye.